Ashama akkam jirtu yoo nan beekne ani lammiidha. Lammii shootoo birraati. Akkuma beekamu YouTube chaanalii kiyya irratti barnoota teknooloojii waliin wal qabatan isiniif dhiyeessaa turuun kiyya ni beekama. Har'as artificial intelligence baay'ee bareedaa ta'e tokko kan hojii guyyaa guyyaa keessatti fayyadamuu dandeessan tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Artificial intelligence kunis maqaan isaa POE.com jedhamuun beekama jechuudha. POE.com kuni modeelota artificial intelligence adda addaa gaaffii barbaadaniif deebii kennuu danda'an of keessaa qaba jechuudha. Kanaafuu kan barbaadan filattanii gaaffii adda addaaf deebii argachuu dandeessu. Fakkeenyaaf gaaffii saayinsii hawaasaa, saayinsii uumamaa fi kanneen kana fakkaatan gaafachuu ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf gaaffii herregaa kana haala kanaan yoon gaafadhee gaaffii kana haala kanaan bifa bareedaa ta'een solvinaa gochuu ni danda'a jechuudha. Akkasumas gaaffii adda addaa deebisuu qofa otoo hin taane seenaa yookiin barreeffama adda addaa isiniif maddisiisuu ni danda'a. Fakkeenyaaf tell me about Oromo people jedheen gaafadha. Yeroon akkatti gaafadhu waa'ee uummata Oromoo kana kunoo haaluma isin argitan kanaan deebii bareedaa generate naa gochuu danda'eera jechuudha. Akkasumas immoo barreeffama yookiin immoo baruulee adda addaa maddisuu qofa otoo hin taane barreeffama afaan tokkorraa gara afaan biraatti jiruuf nu gargaara. Fakkeenyaaf kanuma olii kana translate the above content to afaan Oromoo yoon jedhee barreeffama olitti generate naa godhe kana gara afaan Oromootti jiruutiin kunoo haala kanaan naa baasuu danda'eera jechuudha. POE.com kun yookiin immoo artificial intelligence POE.com keessa jiru kun jechuudha. Kana qofa otoo hin taane summarize illee nu gochuu danda'a yookiin immoo barreeffama yookiin baruulee adda addaa summarize gochuu ni danda'a. Summarize the above content jedhee otoo gaafadhee maal godhachuudha barreeffama olitti jiru kana summarize godhee xiqqeessee gabaabsee naaf baasuu ni danda'a artificial intelligence kun jechuudha. Baruulee adda addaa yookiin immoo dookumentii adda addaa gabaabsuu qofa otoo hin taane walaloo barreessuuf illee nu gargaara artificial intelligence kun jechuudha. Fakkeenyaaf write poem for my Oromo people jedheen gaafadha. Kana booda kunoo haala kanaan walaloo naaf barreesseera jechuudha. Walaloo kan biraa afaan Ingiliffaatiin naa barreesse jechuun barbaade write another poem by English jedheen gaafadha. Sanaan booda kunoo akkuma argitanii walaloo kana fakkaattu waa'ee uummata Oromoo yookiin immoo Oromoof barreessuu danda'eera jechuudha. Akkasumas walaloo barreessuu qofa otoo hin taane artificial intelligence kuni qoosaa adda addaa nutti muufillee nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf tell me some jokes toon jedhee gaafadhee jookii yookiin immoo qoosaa adda addaa nutti himuu ni danda'a jechuudha. Kunoo qoosaa generate naa gochaa jira artificial intelligence kun jechuudha. Continue toon jedhee ammallee jookii biraa natti hima jechuudha. Continue toon jedhee itti fufeema jookii kan biraa natti himuu ni danda'a yookiin immoo qoosaa biraa natti himuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf gabaabumatti hojii guyyaa guyyaa keessatti waan barbaadan gaafattan yookiin immoo waan barbaadaniif fayyadamuu dandeessu artificial intelligence kana jechuudha. POE kun ChatGPT modeelota artificial intelligence barreeffama adda addaa maddisiisan adda addaa baay'ee of keessaa qaba isin jedheen ture. Kunoo akkuma asirraa argitanii kunoo modeelota baay'eetu jira jechuudha. Modeela barbaadan bantanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Mee modeelota kanneen keessaa muraasa haa ilaallu. Akka fakkeenyaatti jalqaba irratti kunoo akkuma asirraa argitanii ChatGPT kan jedhu ni jira jechuudha. Bootii yookiin immoo modeela ChatGPT jedhamuuf keessaa ni qaba POE kun jechuudha. Kanaaf modelli artificial intelligence kun yookiin immoo ChatGPT kun kan dhaabbata OpenAI ta'ee gaaffii adda addaaf deebii maddisiisuu irratti baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf gaaffii barbaadan kanatti kilik gootanii gaaffii barbaadan yoo gaafattan gaaffii barbaadan siniif deebisuu danda'a ChatGPT kun jechuudha. Inni lammaffaa ChatGPT 4 dha. Kun akkuma asirraa argitanii limited access jedha. Kun illee limited access dha.
Kanaafuu muraasni isaanii limited accessidha. Warra limited access jedhamanii kanfaltii nu gaafatu. Fakkeenyaaf otoo ChatGPT-4 itti dhuftanii ChatGPT-4 kuni fayyadamuuf ji'aan $19.99 akka kanfaluu qabdan sin gaafata yookiin immoo subscribe gochuu qabdu sarvisii kana yookiin immoo tajaajila kana fayyadamuuf jechuudha. Akkuma beekamu ChatGPT-4 kana moodela ChatGPT isa haaraa jennee waamuu ni dandeenya. Kana jechuun ChatGPT-4 ChatGPT-3 caalaa bareeda jechuudha. Inni itti aanu moodellii POE.com kana keessa jiru yookiin immoo artificial intelligence'n POE kana keessa jiru inni itti aanu cloud jedhama jechuudha. Cloud limited access'n jira kan kanfaltii gaafatu jechuudha. Akkasumas immoo kan kanfaltii hin gaafanne illee kunoo hin jirte jechuudha. Ishee kanatti kilik gootanii yookiin immoo itti butanii gaaffii barbaaddan gaafatanii gaaffii keessaniif deebii argachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf waatis kompiitar jedheen gaafadha. Kunoo haala kanaan deebisaa bareechee gabaabsee naa deebisuu ni danda'a jechuudha. Cloud'n kun jechuudha. Cloud'n kun yookiin immoo Cloud Artificial Intelligence'n kuni dhaabbata qorannoo Anthropic kan Demis Hassabis yookiin immoo nama Demis Hassabis jechuun hundeessaa DeepMind'tiin hundeeffameen kan hojjetamedha. Cloud'n kuni haasaa inni nu waliin godhu yookiin immoo deebii inni nuuf deebisu caalaatti kan nama fakkaachuutiin akkasumas naamusa qabaachuu isaatiin moodeloota artificial intelligence biraarraa adda ta'uu ni danda'a jechuudha. Haa ta'u malee yeroo tokko deebiin cloud instance kanarraallee argannu kan ifa hin taane ta'uu ni mala yookiin immoo ni danda'a jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti cloud'n gorsa kallattiin kennu caalaa mariidhaaf yookiin immoo discussionidhaaf baay'ee mijataa akka ta'e isinitti himuun barbaada jechuudha. Gaaffii inni guddaan garuu artificial intelligence kana yookiin immoo moodeloota POE.com keessa jiran kana fayyadamuuf akkamiin akkaawuntii isaa banannaa yookiin immoo akkamiin fayyadamna kan jedhu gaaffii guddoo ta'uu dandeessi. POE.com kana yookiin immoo POE.com ChatGPT kana fayyadamuuf filannoo lama qabdu yookiin immoo karaa lama fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Inni jalqaba appii POE bilbila keessan irratti buufattanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf maal gochuu Play Store bira deemtu kunoo Play Store bira deemeeranii Play Store bira deemtanii booda maal jettanii search gootu POE jettaniiti bilbila keessan irratti search gootu. Gaafa POE jettanii search gootan kunoo POE Fast Artificial Intelligence Chat kan jedhu jira. Ishee kana install jettu jechuudha. Ani garuu akka carraa ta'ee duraan fe'een jira waan ta'eef open jedhaman install hin jiru jechuudha. Isin yeroo jalqabaaf taanaan install sin hin jira jechuudha. Kanaafuu ni feetu jechuudha. Ani fe'een jira waan ta'eef open jedha. Open irratti bu'aa gaafa open ittiin bu'u emailii kiyya na gaafata. Maal gootu emailii keessan qofa galchuutiin artificial intelligence kana yookiin immoo POE kana fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf emailii kiyyan galchaa. Emailii kiyya galcheen goon jedha. Sanaan booda maal godhaa emailii amma ni galchi kanarratti verification code naa erge jechuudha. Gara emailii kiyyaa deemeen verification code kana asirratti galcha jechuudha. Kanaafuu emailii hojjetu galchuu qabdu yeroo kana verify gochista jechuudha. Maal jennaan verification code isin ergu waan ta'eef jechuudha. Dhufeera natti fakkaata yaa naa dhufeera. Kunoo your verification code jedha lakkoofsa kunoo 68 97 56 jedha. Koodii kana dhufeetaniini bakka ammaa kanarratti galchachuudha. Kunoo asirratti peestan godha. Sanaan booda looginan jedha jechuudha. Yoo koodiin isin qaqqabde immoo reesan jechuu dandeessu jechuudha. Kunoo already seeneera jechuudha. Asirraan karaa harka bitaa irra keessa masmara 3 jirti. Masmara 3tti buutiini kunoo all your bot kan jedhu jira. Isheetti kilik gootanii kan barbaadan filattanii yookiin immoo moodela barbaadan filattanii irratti gaaffii barbaadan gaafachuun hin danda'ama jechuudha. Waan barbaadan gaafachuu dandeessu artificial intelligence kana jechuudha. Kanaafuu karaa inni jalqabaa karaa kamiin jechuudha? Karaa appilikeeshiniitiin yookiin immoo appilikeeshinii POE buufachuutiin ChatGPT kana yookiin immoo artificial intelligence kana fayyadamuun hin danda'ama jechuudha. Malli inni lammaffaan yookiin immoo karaan lammaffaan ittiin POE kana fayyadamuu dandeenyu immoo salphumatti web browserii bannee karaa web browserii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Moobaayilii keenyaanis ta'uu danda'a, laaptooppii keenyaanis jechuudha. Mee jalqaba moobaayilii keenyaan akka itti fayyadamnu isin agarsiisa. Maal gootu browserii qabdan Mozilla ta'uu danda'a, Firefox ta'uu danda'a kan qabdan bantanii POE.com jettanii gaafa barreessan gara chat bootii kanatti isin fudhata jechuudha. Akka carraa ta'ee ani loogiin godheen jira waan ta'eef kiyya bilbilarraa daayirektii banee kanaafuu akkamitti akkaawuntii banattan isin agarsiisuu barbaade waan ta'eef mee laaptooppii isin agarsiisa. Laaptooppii kiyyarraati
mee web browserii tokko seenaa ani fakkeenyaaf Chrome seenaa Chrome kanarratti maal jedhee barreessaa poe.com jedhee barreessaa poe.com jedhee gaafa barreessu kunoo POE fast helpful artificial intelligence chat jedhee naaf baasee maal jechaa jira email addressii kee galchachaa jira kunoo email addressii kiyya barreesseen go jedha go jettu email addressii keessan barreessanii email isin galchitan email sirrii email kan hojjettu qaba maal jennaan verification code email sanarratti siniif erga waan ta'eef kanaaf dirqama email hojjetu galchachuu qabdu jechuudha kanaaf gara email kiyyaan deema jechuudha email kiyya baneetaniin email kiyya check godhachuudha verification na ergame sana ilaaluuf jechuudha kunooti gaafa email kiyya banuu your verification code POE jedhee your verification code kan jedhu jira kunooti 52 58 68 jedha verification code kana copy godhetaniini sanaan booda as dhufeetaniin paste itti godha jechuudha kunooti code kan jedhu kana biratti paste godha sanaan booda yoo koodii sun isin geenyete recent code jettu yoo isin qaberte immoo login jettu jechuudha koodii sana galchitanii anamma kunoo koodii sana naa dhufeera waan ta'eef koodicha galcheera sanaan booda login jira jechuudha sana booda gara itti fudhata jechuudha kunoo gara artificial intelligence kanaatti yookiin gara model artificial intelligence gaaffii adda addaa nu deebisuu danda'utti nu geessa jechuudha kun asirraan assistant kan jettu jirti modela tokko cloud kan jedhu modela biraadha ChatGPT modela biraadha more irratti gaafa buutan asiiti kunoo as jala modeloota artificial intelligence kan POE keessa jiran hunda nuuf baasa jechuudha kan barbaadan filattanii fayyadamuu dandeessu yoo barbaadan immoo karaa harkaa bitaatiin asirraan dhuftanii kunoo gad harkistanii your bots kan jettu jirti your bots itti gaafa buutan kunoo asirraan kan barbaadan filattanii kan barbaadan irratti gaaffii barbaadan gaafachuun hin danda'ama jechuudha. Yoo barbaadan immoo kun irra keessa POE jette mallattoon irsaasii fakkaattu yookiin iskiriiptoo fakkaattu jirti isheetti gaafa buutanii kun asirraaniin irra keessa kanatti gosoota artificial intelligenceota jiran kana yookiin modeloota jiran nu baasaa kan barbaadne filannee kan barbaadne irratti gaaffii barbaadne gaafachuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffii inni itti aanu immoo bootiin yookiin immoo modela artificial intelligence isa kamtu irra gaariidha yookiin immoo yoo isa kam fayyadamne gaariidha jechuu ni dandeessu ta'a. Kana jechuun assistansii kana immoo cloud kana immoo ChatGPT 4 immoo ChatGPT 3 immoo kan mooyya jechuu dandeessu ta'a. Akkuma beekamu kan asirraati limited access warri jedhan jiru. Fakkeenyaaf kun limited access dha kun illee limited access dha kun illee limited access dha otoo dandeessanii kanfaltanii warra limited access kan fayyadamtanii irra fooyyaa akka ta'e beekamaadha garuu kanfaltiin kanfalluu warruma free fayyadamna wattan immoo warri limited access hin taane fakkeenyaaf kun assistansiin kun hin jira akkasumas kun ChatGPT hin jira akkasumas yoo gad harkistan warra kaan illee ni jiru jechuudha kan free ta'an warra kana freely fayyadamuu dandeessu jechuudha warra free kana keessaatti kan fayyadamna isa kamtu gaariidha yoo jettanii ofuma keessan qorannoo adda addaa gaggeessuu dandeessu akkam gootu tokkoon tokko isaanii bantanii tokkoon tokko isaanii irratti gaaffii gaafattanii kan deebii sirrii isinii deebise sana filattanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha warra free keessaatti yookiin immoo modeloota artificial intelligence warra free keessaatti akka kiyyatti kunoo ChatGPT 3 kuni gaaffii adda addaa isin gaafattan karaa ifa ta'een deebisuu ni danda'a jedhee yaada. Yoo marii cimaa barbaadan immoo yookiin immoo discussion adda addaa barbaadan immoo cloud instancein kuni baay'ee bareedaadha waan ta'eef discussion adda addaa yookiin immoo marii adda addaa yoo barbaadan isa fayyadamuu dandeessu jedhee recommend isin gochuu ni danda'a jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata suur-sagalee kana yookiin viidiyoo kana akka jaallattan abdii guddaan qaba yoo isin toleera ta'e YouTube channel kiyya subscribe gochuutiin komentii jalatti naaf barreessaa jechuun barbaada akkasumas hiriyoota keessaniif akka qooddan asumaan sinaffeera jechuudha waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa hanga viidiyoo biraatii wal arginutti nagaan naaf tura.